TikTok keessan haala kanaan sirreeffadha. Baay'ee tokko namatti tola. Akkasuma viidiyoo keessa yoo rakkoo qabaatellee check godhee isin agarsiisa jechuudha. Account checkedha. Kanaafuu TikTok studio bakka as profaayilii gadii kan argitanii iddoo xiyyaa nama jiru kana haala kanaan isarra kilik ni gootanii jechuudha. Erga asirra kilik gootanii haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Wantoota baay'ee akkana gadooftanii account check bakka amma xiyyaan jiru kana account check bakka jedhu kana irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan shiikoo as barattuu danda'a. Kanaafiyyuu eeguu qabdan jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan viidiyoo keessan mara haala kanaan irra deemaa rakkoo qabamoo hin qabu kan jedhu isinitti agarsiisaa deemaa. Amma viidiyoo isinitti agarsiisuuf jecha poost godhee rakkoo qaba waan ta'eef haala kanaan sababa isaatiif jecha TikTokiin kan kee rakkoo qabaa naan jedha akkaawuntiin kiyya jechuudha. Kanaafiyyuu mee haala kanaan waliin ilaallaa. Viidiyoo hunda isaa haala kanaan check isinii godhaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan check godhee baasee kunoo amma argitanii TikTokiin kiyya akka rakkoo qabu natti agarsiisee jira jechuudha. Argitanii kunoo haala kanaan jechuudha. Rakkinni isaa viidiyoo kanaa jechuudha. Kunoo as bira tuqnee bakka ammaan tuqee kana tuqxanii ilaaltanii kunoo haala kanaan viidiyoon kun rakkoo qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu mee isa kana delete godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana mee kunoo amma kunoo haala kanaan mee viidiyoo akkanatti seeneetiniin akkaataa delete godhan isin agarsiisaa. Viidiyoo mara tuqxanii asirra gadii kana tuqaa sadiin kana ni tuqxuu jechuudha. Tuqaa gadii kana tuqxanii yoo jettan haala kanaan asii gad akkana harkistan jechuudha. Gara bitaatti achi delete kan irra tuqxanii jechuudha. Haala kanaan delete gootan jechuudha. Kunoo mee haala kanaan delete kan jedhu kana irratti kilik godhaa. Amma viidiyichi kun asirra delete ta'ee jira jechuudha. Mee sababa isaa waan ta'eef mee walumaan haa ilaalluuf duuba deebineetiin jechuudha. Ammas TikTok studio kan kana irratti kilik godhaa jechuudha. Isinumatti agarsiisuuf jechuudha. Kunoo haala kana yoo tuqee jedhu akkuma reefsan nabaasaa account check kan kana dhaqee achirra kilik godhaa jechuudha. Kunoo account check kan kana jechuudha. Mee ammas of duuba deebi'ee check godhu jira jechuudha. Kanaafiyyuu kunoo haala kanaan amma rakkoo takka akka hin qabne nutti agarsiisa jedheetiin abdii qaba. Kunoo haala kanaan hanga ammaatti hundi isaayyuu viidiyoon sirrii jira jechuudha. Kanaafiyyuu hamma dhumaa hordofaa haaluma kanaan. Kunoo amma argitanii akkaawuntiin kee sirrii jira, bareeda jira naan jedhee jira. Kunoo haala kanaan sirreeffadhaa. Isinis baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Kanaafiyyuu TikTokii san dafaatii haala kanaan sirreeffadhaa osoo yeroo ittiin kennine jechuudha. Akkasuma share gochuu hin dagatinaa. Akkasuma barumsa dabalataa yoo barbaadan chaanaala Ashim HB jedhu jala seentanii waan baay'ee argachuu dandeessu.